Tole hordoftoota keenya akkam jirtu nagaadha. Guyyaa har'aa kana weellisaa Qacalee dargaggeessa Qachaa Horaa faana jirra. Egaa weellisaa kana baay'een keessan ni beektu. Baay'een keessan immoo sirbataas dhaggeeffattanii jirtu jennee abdii qabna. Kanaafuu turtii weellisaa Qachaa Horaa faana taasisuun akka nu hordoftan isin affeeritan jira. Tole Qachaa YouTube yoomtuu birratti keessummaa taatee ayyamoo taatee akkan gaaf deebii gabaabduu si faana taasisuu faana fiyyamteef guddaa galatoomi. Asinillee asitti kabaja nawaamu keessaniif guddaan isin galateeffadha. Mee hanga ammaatti uummata biraa mee weelluu hagamii uummata qaqqabsiistee jirta? Mee weelluu keetis immoo nu yaadachiisime? Weelliin koo inni jalqabaa Kottu Boborraaqe jedha. Kottu Boborraaqe akkuma jabbii ji'a harfaasa. Kottu Boborraaqe akkuma jabbii ji'a harfaasa. Eekkaaf gullalleetu baranaa didee wankee asaasa. Yaada kenna joorsa akkuma bubbee ji'a sadaasa. Kottu Boborraaqe akkuma jabbii ji'a harfaasa. Kottu Boborraaqe akkuma jabbii ji'a harfaasa. Eekkaaf gullalleetu baranaa didee wankee asaasa. Yaada kenna joorsa akkuma bubbee ji'a sadaasa. Yaada kenna joorsa akkuma bubbee ji'a sadaasa. Kottu Boborraaqe akkuma jabbii ji'a harfaasa. Kottu Boborraaqe akkuma jabbii ji'a harfaasa. Eekkaaf gullalleetu baranaa didee wankee asaasa. Yaada kenna joorsa akkuma yeroo kanatti jechuudha. Sirboota yeroo wajjin wal simatan kanani uummataa fi hojjechaa jiru karaa xumuraatti deemaa jira. Yoo Rabbi jedhee ka waraabbii nan eegala jedheeti yaada dhiyeenyuma kana keessatti jedheeti. Kanarraan kan hafes immoo wantoota biraa waan akka aktingii hangammaatitti gadi ta'an jiru. Sirboota waan garaagaraas keessatti hirmaachaa jira. Gahee aktingii guutumaan guutuutti aktingii irratti hojii kiyya even sirbarra aktingii irratti baay'ee deemaa jira jechuudha. Mee weellistoota jaalattu keessa mee sirba weellisaa tokko osoo nuuf jettee maal sitti fakkaata? Egaa jalqabaan kanan dhufe yoo weellistoota keenya bebbeekamoo akka Caaluu Hundeessaa fi akkasumas Jaamboo Jootee akkasiin akkananii tireeningii godhee hanga har'a ga'u deeme. Akkasumas immoo yeroo dhiyoo keessa weellistoota lakkifaman kan akka Andu'aalam Gosaa sirba isaa keessaa kanan jaaladhu sirba michuu dhugaa keessumaa sirboota isaa hundayyuu nan jaaladha garuu michuu dhugaa kan jedhu hedduun dinqisiifadhas nan jaaladhas. Michuu dhugaa yaala seekoo magaal qalloo ako irkoo dhugaa yaa qaceekoo Yusitare kalloko kolfu kabayala siko Yonatarte kalloko kolfu kamna yala siko Fudika nasitare takitiko Sinatare ala siko nasitare Otola fela mejenne kaditenye Adambanu takitiko tola genye Gogori jennana dide goras jennana dide wallaga hunki kaga Nam goras jennana dide goras jennana dide wallaga hunki kaga Gogori jennana dide goras jennana dide wallaga hunki kaga Osawan marar fanne Walkinni bobajala todo fenuntuko Wargacha najalala Sababa keti sababa koti Jenne walkadu tukaye Jiru fintane badu fintane Koto jerona katetane Meme mamari aja meme Mamari aja meme Akolfinuko meme mamari aja Qophiin Qachaa faana taasisaa jirru akkuma itti fufetti jira. Dhumarratti Qachaa gaafii keessattuyyuu gama Harargee kana fideetan gaafii gaafachuuf deemaa jira.